ይሄ ለውሃ ሲሄድ ያው ጅብ መጣና እኔንና ልጄን አዘ። መጀመሪያ ሶስታችንም ቆምን። እሷ መጀመሪያ ማለት ነው ከኔ ጋር ነበረች ሴትዮዋ ማለት ነው። አብረን ነበር ያው ሶስታችንም። ከዛ ወይኔ አቤ መጣ ጅብ አለች። ከዛ ስትል ጅብ ለካ እኔ ሳይ እዚህ ደርሰዋል፣ በአጠገባችን ላይ ደርሰዋል። ከዛ አይነካም ቁሚ አይነካም አልኩ። ከዛ ቆምን። እኔም ተነሳው። ከዛኛ ያልፋል ብለናል እንጂ ወደኛ እንደመጣ አላወቅንም። ያው ባቢ ከመሃል እኮ ነው ባቢን እግሩን ያዘ። ታዲያ እኔን ሰደኝ ብዬ እጄን ሰጠው ለጅብ ማለት ነው። ለጅብ ስሰጠው እጄን አፉስ ከተትኩኝ። ከዛ ስከት እጄን ያዘ። ሲይዝ የልጁን እግር በዚህ በግራ እጅ ማለት ነው ስብ ያወጣው። ሲያወጣ እንደገና እጄን ያዘ። እጄን ሲይዝ እግዚአብሔር ይመስገን የሆነች ሴት ልጅ ከኔ ጋር ነበረች። እሷ ማለት ናት ከእግዚአብሔር በታች እሷ ናት ያተረፈችኝ። እሷ ያደረገች ኦፊ ጀቹን አከነ ኩኑ ሃቲ ኦፊ ቢኔሰቱ ደበርሲቴ ነመን ከኒቱ ኦፊፍ በካ ኢልሞ እሺ ኛተሙ በርባዲ ማለ ዳላ እሺ ደበርሲቴ ቢኔሰት hinkennitu haadha jechuun kuno haala kana dhugumatti viidiyoon kun imimmaan na boochisee ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa balaa tasaa wantoota hin beekamne namatti dhufu waaqayyoon namarraa haa qabu. Viidiyoon kun na hammeesse dhugaa na hammeesse meeqa keenyatu haadha keenyaaf boora'aa, meeqa keenyatu haadhaaf keenyaaf dhimamaa, meeqa keenyatu haadha keenyaaf garaan keenya hammaata dhugaa. Kuni kan ta'e Itoophiyaa keessatti yoo ta'u, haati keenya kun nama baadiyyaati. Baadiyyaa keessatti argamu jechuudha. Kan beektu warroota baadiyyaa jechuudha. Warroonni baadiyyaatti guddatan lafa baadiyyaa ni beektu. Baay'een keenya lafa caakkaa deemneeti kan bishaan waraabbannu. Lafa caakkaa deemameeti kan qoraanis ta'e bishaanis ta'e wanni hundi waraabbamu jechuudha. Haati kun akkuma nama kamittuu dhala isaanii kana faana lagatti uffata miiccuu. Osuma uffata miiccanii xiqqooshiis laftis gara galgalaati. Baay'ees galgalaa miti garuu osuma kafana miiccanii bineensi dhufee jechuudha. Yeroo bineensi dhufu 3 ta'aniiti kan isaan jiranii. Bineensi kun yeroo dhufu isheen takka biraa bineensi dhufeera. Abbee har'a bineensi dhufeera. Bineensi kun nu nyaachuu danda'a jennaan nu dhiisii darbi nurraa nun tuquu dhiisaa jedhanii harmeen kuni. Innaa bineensi kuni yeroo kana daa'ima cinaa taa'u kana daa'ima argaatan kana daa'ima kana qabate jechuudha nyaachuufi. Yeroo kana harmeen kuni afaan bineensaa qabanii daa'ima isaanii afaan bineensaa keessaa baasanii harka isaanii ana nyaadhu dhala koonaa dhiisi ana nyaadhu jedhanii harka isaanii fuudhanii harka bineensaa keessa kaa'anii jechuudha. Yeroo isaan akkas godhan immoo isheen bira jirtu kuni uffata miiccaa jiru siniin jedhee saafaa keessatti bishaan saafaa sanitti guutaa bishaan kana bineensa sanitti naqxi. Bishaan kana bineensa sanitti naqxi jechuudha. Yeroo kana bineensichi kun bishaan kanaan jaanja'ee yoo harmee kana gadhiise ishee micayyoo san nyaachuuf itti deeme aaree jechuudha. Kan aaree aarsite intalli jechuudha bishaan itti naqxee akka nyaanne goote yeroo kana aariidhaan isaan harmee kana gadhiise maal godhe ishee intala bira jirtu san nyaachuu yeroo deemu ishiin jaarkaanitti qabde aariidhaan jaarkaanii san irraa fudhatee deeme jaarkaanii san quqqurxee nyaatee fixe. Garuu isaan immoo kinoo haala kanaan ilmoon isaanitis ba'ee fi isaanis afaan bineensaa keessaa ba'anii. Egaa kaayaa obboloota koo dhugaa kuni ergaa guddaa haati ofii eenyu haati ofii nama akkamiiti kan jedhudha kan namaaf ibsu. Baay'een keenya biyya ormaa facaanee kan jirru harmee keenya odoo iddoon kennin
maatii keenya odoo iddoon kennin namoota miidiyaarraa barreen iddoo kennine isaaniif gaafa gadullee isaaniin nu eega namoonni jennu ni jirra jechuudha. Mee haadha keessan kana ilaalaa. Haati keessan kuni dabarsitee isin hin kennitu. Haati keessan kuni bineensa isin hin kennitu. Diinatti isin hin dabarsitu. Isin sassatti ija keecha isin laalti garuu ormi isin qalee isin ajjeesee qabeenya keechan isin zarafee isin biraa deema. Kanaaf bakka kanatti akka hubattaniif viidiyoo kana fide awwaa biraatiif finne jechuudha. Barumsa guddaa qaba. Inna addunyaa kanarratti jaalattanii jibbitanii obboleettiin illee haga haadhaa sin jaalattu. Dhugaan sinitti mana. Haati haga addunyaa kanarra lubbuudhaan jirtu dhala ofii hin jibbitu. Dhala ofii eenyu olitti ilaallatti jechuudha. Dhugaa rabbiifu. Innaa warroonni haati keessan lubbuudhaan jirtu Waaqayyoon umurii isaanii dachaa godhee isiniif haa dheeressu. Isin immoo kunuunfadhaa. Ni kunuunsifanna harmee keenya. Warroonni lubbuudhaan hin jirre immoo yaa waan gaarii kan harmee keechan boqachiisuu danda'u, kan harmee keechan jannata keessatti qananiisuu danda'u hojjedhaa isiniin jenna. Akkasumas immoo harmee keechan jannata keessatti gannatii keessatti isiniif haa qananiisuu, isiniif haa jiraachisu. Dhugaa ergaa guddaa of keessaa qaba. Haati ofii dabarsitee du'a ilmoo ofii akka duutu, ilmoo ofiitii jettee waan barbaadde akka taatu. Haadha jechuun agana jedhamee ibsamuu danda'u. Ijoolleen gola ormaa keessatti facaanee mana ormaa keessatti jirru hundi keenya haati ofii maal akka taate, haati ormaa maal akka taates baay'een keenya ka adda baasne arginee jirra jedhee yaada. Maaliif gizee bira jirru omaa nutti fakkaachuu dhabuu danda'a. Harmeen keenya gizee nu ajajan, gizee nu ergan, ergaa harmee keenya, ergaa haadha keenyaa didduu kan dandeenyu jiraachuu dandeenya. Har'a garuu gola ormaatitti maal qaba osoo gaafa san haadha koo waan akkanaa kana didduu baadhe jettanii akka gaabbisinitti hin taane bakka san arramachuuf har'uma tana itti yaadaa siniin jechuu jaaladha. Haati ofii waa hunda ofiiti. Haati ofii ibsituudha dhugaa. Dhugaan sinitti maani karaa deemee yoo nan galee yoo harmeen koo mana hin jiraanne natti hin tolu dhugaa rabbi. Qeesan dhaqidha'inan godhu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Na fageenyatti haa tolu. Har'a fageenyi haadha keenya irraa nu fageessitee biyya ormaatitti nu raasaa jirti jechuudha. Dhugaa hin beeku ani jechuudha. Maal akka hin jedhus hin beeku. Akkasii obboloota koo hordoftoota koo dhugaa rabbii viidiyoo kanarratti baay'een boo'e gizeen dhaggeeffadhu baay'een boo'e. Dhalli koo na dura nyaatamurra anumti dhala koo dura nyaatamuu wayya. Dhalli koo ganaadha. Anis waa hunda argeera. Dhalli koo garuu kichuudha jedhanii yoo isaan dubbatanii imimmaantu na qabee odoon bo'oon dhaggeeffadhee fixee viidiyoo sanii viidiyoo hunda asirratti isinii maxxansuuf immoo chaanaalii koo na jalaa adabsiisa. Kanumaaf isiniin jechuu jaaladha hordoftoota kiyya. Haadha jechuun waa hundaadha. Jabeeffadhaa haadha keessan qabadhaa kunuunfadhaa siniin jedha. Dhugaa kun ergaa guddaadha siniin jedha. Viidiyoo kiyya ammaaf asumarraa nan goolaba. Waan hojjetan turtaniif galatooma. Baay'ee.